السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هن نغكوت نغيني كي هنجال الله هن كبجارا باك جرتن مرس نغو دعوتن كي فيديو ارا كان كيسات سيتينغي هوند كيسنو هاتتما فيسبوك كيسندا غلطني سريفچو قبدن تجرا سيتينغي كنان حالت سريفتن سن برسيس اگا دعوتن كي يا سيتينغي كنه چودا هاتتما هوند كيسنو فيسبوك كيسندا غلطني سريفچو قبدن چودا سيتينغي كن فيسبوك كيسندا تيو سريفچو دبدن فيسبوك كيسن سنجلا چفمه چود كنافو فيسبوك كيسن akka sinjala cufum yoo hin barbaanne chuda setting kana haala nama sinita garsiisu jechuudha hatattamaan hundi keessanu setting kana sirreeffachuu qabdan yookiin oonii godhachuu qabdan jechuudha egaa amma gamanumaan haala setting kana itti sirreeffatanitti isin dabarsa hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube channel keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf channel keenya subscribe godhachuun dagatinadha yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all kajettoon irra kaayadhaadha viidiyoo keenya nan baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadha barumsan garaadha isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jaa hayyee daawwattootaan kiyyaa feesbuukiin keessan gonkumaayyuu akka isin jalaa hin cufamne yoo barbaadan jechuudha seetingii kana haalli itti sirreeffachuu dandeessan feesbuuk keessan galtanii sarara sadeen kanarra kilikni gootu achi booda asirra gadanii buutanii seetingii inni piraayiveetii kana kilikni gootu ammallee seetingii iska yoon kilikni gootu ammallee paaspoort dinde sekuuritii kana kilikni gootu ammallee check your important security seetingii iska yoon kilikni gootu achi booda haala kanaan isin fidee jechuudha isin galee amma akkuma asirratti argaa jirtan takka raayitii agarsiiftee jirti hundi ishiituu raayitii agarsiisuu qabdi jechuudha kan akka ishii hedduu sanatti jechuudha isin galee amma wanti gochuu qabdan kan olii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda raayitii kan lammanni bantu jechuudha achi booda of duubanii deebitu egaa akkuma asirratti amma argaa jirtan kun raayitii agarsiiftee jirti jechuudha tuni faayidaan ishiidha wanni isin fayyaddu ishiin awwalaa tuni jechuudha feesbuukii keessanillee namni biroodhaa yoo seene wanni isiniif ergite jechuudha notifikashinii yookiin beeksisa isin beeksifte jechuudha haala kanaan raayitii agarsiisuu qabdi isin jiraame amma lachuu kun raayitii agarsiiftee hagarii sana tafe jechuudha hagarii sanarratti kilikni gootu achi booda get startii kilikni gootu achi booda text message cms kanarratti gadanii buutu achi booda continue kilik gootu achi booda lakkoofsa bilbila keessanitti guutan lakkoofsa bilbilaa isin gaafata haala kanaan yeroo lakkoofsa bilbila keessanitti guutan jechuudha as jalatti konfirmii kilik gootu achi booda paaspoortii feesbuuk keessanii isin gaafachuun mala paaspoortii feesbuuk keessanii isinitti guutu nama kiyyatti haa guutu achi booda yeroo haala kanaan paaspoortii feesbuuk keessanitti guutan koontinuu kilik gootu achi booda obsaan eeggattu achi booda haala kanaan risaalaa bilbila keessan irratti isiniif erga koodii jechuudha koodii san itti guutu jechuudha bilbila keessan irratti guutu namatti haa guutu 9 kan isiniif erga san itti guutan jechuudha isinis haala kanaan yeroo guutan jechuudha koontinuu kilik gootu egaa achi booda as jalatti danii kilik gootu egaa amma deebinee ilaalle jechuudha seetingii sun hundinuu amma raayitii nu barsiiftee jechuudha akkuma asirratti argaatan jechuudha haala kanaan feesbuuk keessan akka isin jalaa hin cufamne yookiin namni biroollee seenuu hin dandeenye haakillee godhuu hin dandeenye haala kanaan seetingii kana sadeen haala kanaan sirreeffachuu qabdanii haala kanaan illee raayitii agarsiisuu qabdi jechuudha akka feesbuuk keessan agartee yeroo hundi isin jalaa hin cufamne akkasuma namni illee agartee haak isin jalaa godhee seenuu hin dandeenye haala kanaan seetingii kana sirreeffadhaadhaan isin jaa egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeesan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin agolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.